Nama tokko si jaalachuusaa akkamitti beekta? Maaliin beekuu dandeessa? Jaalala dhugaatiif soba. Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii? Fayyaa qabdanii jirtanii? Har'a mata dureen keenyaa namni tokko si jaalachuu maaliin beektaa? Jaalalli maal irratti hundaa'a kan jedhu jalaallaa turtiin keessan hojjaa ta'u ani kasiin wajjin turu hojjetu Oromiyaati. Laayik sabiskiraayib gochuudhaan nafaana ta'a. Akkasumas immoo gaaffilee garaagaraa illee qabaattan yaadas yoo ta'e koomentii jalatti barreessuu hin dagatinaa turtiin keessan hojjaa ta'u. Jaalala jechuun maal jechuudha? Jaalalli namni tokko ittiin si jaalate dhugaa ta'uu isaatii fi jaalala sobaa yookaan kan afaanii ta'uu isaa maaliin adda baafatta kan jedhu. Jaalala jechuun gammachuu jechuudha. Gammachuu jechuun immoo waan guddaadha. Dhala namaatirraa kan barbaachisu waan nama hundumaayyuu dursee kan argamu qabu gammachuudha jechuudha. Gammachuun ni jira taanaan jaalalli ni jira. Jaalalli ni jiraata taanaan gammachuunis akkasuma wajji jiraata jechuudha. Garuu mootuu nama tokko si jaalatee kan dhugaadhaan si jaalatee fi kan afaanis si jaalate illee adda baafachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Namni tokko afaanuma qofaanii si jaaladha yoo siin jedhe kan onnee siif hin kennine yookaan kan laphee isaa siif hin banne yoo ta'e inni kun nama si jaalatu osoo hin taane nama afaaniin si sobee yeroo dabarsu ta'uusaa hubachuu danda'u qabaata jechuudha. Jaalalli kun kan eegamu nama kamirraayyuu kan ifaa ta'e ta'uu qaba jechuudha. Kan ifaa ta'e jechuun immoo jaalala kan kee kana namni siif beekuuf immoo ati namaaf ibsuuf ifaan bilisatti wannuma kamiyyuu kan dubbattee ta'uu qaba yookaan jechuudha. Dhiirallee yoo ta'e shamarree akka nama tokko erga jaalatte yookaan immoo jaalatamte illee yoo ta'e yoo ifaan bilisatti hin galleef taate jaalalli sun jaalala jettee fudhachuu dhabuu dandeetti yookaan fudhachuu dhabuu danda'a jechuudha. Kana jechuun immoo ifumaan bilisatti wajjumaan ta'anii haasaa keessatti waan baay'ee jira waan baay'ee irraa argu waan ta'eef kana beekuu qabaatu jechuudha. Achumarraan immoo kaanumtuu dhugaadha yookaan soba kan jedhullee achirraa murteeffamuu danda'a jechuudha. Namni tokko erga si jaalatee booda ija keessa isaa yoo wallaalanii wajjin haasa'anii wanta walirraa dubbifamu yookaan walirraa baratamu hedduutu jira waan ta'eef akka namatti lafaa kaaneeti immoo namni tokko si jaaladhe naan jedhee erga jetteetumaan jaalachuu osoo hin taane atillee waan isarraa jaalattu yookaan waan isirraa jaalatu tokko beekuu danda'uu qabda sirriitti hubattee jechuudha. Kana jechuun immoo namni tokko jedhaseetumaan yookaan waanuma hin taane wayii fakkeesseetumaan si jaaladha siin jedhee boru jaalalli isaa sun yookaan soba ta'uu taate immoo karatti si gata yookaan immoo karatti hararra'ee hafa jaalarraa kan ifa hin taane dukkanaa yaasan ta'a jechuudha. Kanaaf immoo jaalala dhugaatii fi jaalala sobaa gargar beekuuf waan baay'ee beekuun nama barbaachisaa jechuudha. Namni tokko yeroo tokko yoo nama sobuu barbaade wannuma hin taane fidee walitti makee si amansiisuuf kan yaalullee yoo ta'e atillee waan silaa isarraa beekuu qabdu yookaan immoo isiirraa beekuu qabdu sanii ifaan bilisatti baastee yoo gaafatte gaaffii ati gaafatte saniif deebii gahaa kan sii kennu yoo ta'e sodaa tokko malee immoo atillee isa jaalachuuf yookaan immoo jaalatamuu isaatiif ibsuuf immoo walii galuuf deemuuf dhugaaf soba isaa adda baastee beekuu fi gaaffilee gargaraa kan silaa gaafachuullee hin barbaannellee yoo ta'e yookaan immoo kana ni qaba yookaan hin qabullee jettee gaafachuufillee kan gara sammuu kan kee keessatti hin kennellee yoo ta'e deebiin inni sii kennu isaan kallattii akkamiitiin akkasii kennu yookaan immoo dhugaa fi dhara isaa sanillee achimaanuu adda baafachuuf baay'istee gaaffilee gargaraa gaafatuu qabda yookaan immoo gaaffii gaafatamteefillee atis kan dhiiraallee yoo taate immoo kan shamarraallee yoo taate. Karaa ifaaf bilisa ta'een waliin wajjin ta'anii haasa'anii walirraa beekuun ni danda'ama jechuudha. Yeroo tokko immoo wantoonni garaagaraa nama mudachuu kan danda'u namni tokko kanuma hin jirre kana waanuma hin jirre kana kan dhugaa fakkeessee haasa'ee karaa buufachuuf deemu baay'ee jira jechuudha. Sooshaal miidiyaa kanarraa immoo wanna baay'ee barachuullee ni danda'ama wanna baay'ee illee arguutu jira. Wantoonni akkanaa kunniin mudannoo garaagaraatiin kan nama mudatudha. Soba dhugaa fakkaatu kan jedhamu san jechuudha. Yeroo fi soba dhugaa fakkeeffameetiin akka ati wajjin tarkaanfattu kan si taasisu achi booda immoo sababa hin taaneen kanuma dubbiin sun duubarra deebi'ee fashalaa'ee argita jechuudha. Kana osoo hin taane immoo jalqabumarraayyuu dhugaaf dhara yookaan immoo ni ta'aaf hin ta'u waan jedhu adda baasuuf immoo gaaffilee garaagaraa sammuu kee keessatti qopheessuu qabda jechuudha. Wanti kamiyyuu ofittummaa qabaachuu qaba. Ofittummaadhaan haasa'amee dubbatamee kan bilchaatee itti deemamu ta'uu qaba jechuun fedhaa isaa dhumaarraa gaheetiin jira. Yaada qabu qabaatan komentii jalatti gaaffilee yoo ta'e barreessuu hin dagatina.
turtiin keessan na wajjin taasistaniif baay'ee galatoomaa isiniin jedha. YouTube chaanaaliin kun keessan waan ta'eef wanna baay'ee walirraa barachuu dandeenya. Like subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa. Dogongorroo jiraate naaf oolchaa isiniin jedha. Guyyaa gaarii.